hojii waan baay'ee haasa'uu ni danda'ama. Amma immoo waan haaraa dhufaa capital markets jedhaa jiru fiduudhaaf poolisii isaa maal isaa hojjetaa irratti fakkaata. Kanaaf miidiyaa afaan Amaaraas qaqqabateera. Namoonni ogeessonni akka keetiis irratti dhufanii haasaa godhaa jiru. Namoonni tokko immoo kun dur bara Haile Sillaasee jira biyya kana keessa kan jedhamu namoota irraa dhageeramu dhugaa akka ta'e hin beeku. Maayinni capital marketing yookaan immoo secure market wal jedhanis jiru garaagarummaa tokkuma kun achumaan itti dabaleeti immoo sheerii maayinni boondiin immoo maayinni tokko immoo garaagara jira kun amma gabaa Ameerikaa yoo ilaalte sheerii keessa gara maallaqa doolaara Ameerikaatiin tiriliyoonii 50.8 jira tigeessa naannaa kan jiru. Meeshaa kana walitti qabii nutti haasa'ii yoo wanti kun gaariidha ta'e biyya kana fayyada ta'e sabni keenya ittiin gara keessatti qooda fudhachuu danda'a. Bal'aadha walitti qabdee akka ta'e irra haasoftuun barbaada. Gabaa kapitaalaa jedhamu kun waan baay'ee sophisticated miti. Waa baay'ee wanta taasise akkasuma namatti baay'ee masaayisaa godhee ifaajjifamu miti. Kapitaal market jechuun qabeenya dhaabbata tokko gurguruu jechuudha. Kan dhaabbata gurguruu bitu gurguruu jechuudha. Qabeenya inni qabu jechaadha. Fakkeenyaaf baankiin daldala Itoophiyaa yoo jiraate baankii daldala Itoophiyaa bitanii gurguruu jechuudha guyyaatti. Ati persentii 0.001 bittee gurguraa waan dandeessa jechuudha achi keessa. Isa kanaan kapitaal market jechuun qabeenyota gati baasan dhaabbilee gati baasan galii gaarii fidan egereen isaanii abdii qabu kana walirraa bitanii walitti gurguraa oolu jechuudha. Isa kanaaf inni kun ta'ama ture biyya kana keessatti kapitaal marketiin hidhaa ture garuu kapitaal market jedhamee miti. Baankii dhattee sheerii isaanii kana bituu gurguruu ni kan bitan ni kan gurguru kapitaal market bittee gurguraa jirtu hundaatti. Aksiyoona dhaabbilee dhaabbata itti gaafatamummaa isaa murtaa'ee waldaaleen aksiyoonaa isa tokko akka fuudheebisan isa tokkotti gurguranii bitama jiru jechuudha. Qabeenyuma jechuun qabeenyuma kapitaaluma dhaabbata sana keessaan gata akka bittee gata akka gurguraa jirtu jechuudha. Kapitaal markeetiin pirinsipiliin waan akkasii kanaadha. Isa kana keessatti biyya kanaaf hin fayyadamu jiru kun biyya utuu hin fayyadu ta'eeti addunyaa irratti sanadha. Wanti biyya kana keessatti bitee gurguramu kun seera qabeessa ta'uu danda'u ture jira. Karaa sirni heerri seerri biyya kanaa itti eeyyamu keessatti bitamee gurguramu sun faayidaa biyyaaf qaba akka biyyaatti jechuudha. Kanaaf isa gara seera qabeessummaatti fidanii mootummaan gararraatti ilaalaa daldalli akkasii kun biyya kana keessatti akka godhamu barbaachisaadha. Moo tokkumsitti dhaabbati tokko oomishee bu'aan waggaatti fidu caala dhaabbati jiru walirraa bitanii walitti gurguruun bu'aan fidu caala baay'ee. Amma yoo aksiyoona baankii tokko dhattee bittee birikuma tokko aksiyoonni tokko ishee birikuma tokkoon bittaa waggaatti yoo birrii 100 yookaan 200 sii bu'eedha. Yoo nama gurgure jettee garuu aksiyoona kuma tokko sana kuma 200 gurgurta. Waaw. Kuma tokko 200 gurgurtaa jechuudha. In kampaan kuma tokko 200 argachuudhaafati kaampaniin sun hojjetee waggoota hedduu si fudhata jechuudha. Kanaaf kapitaal tireediitu caalaa galii fida. Kapitaalichi hojjetee bu'aan agarsiisu caalaa jechaadha. Kanaaf inni sun seera qabatee akkaataa saba fayyadu akkaataa itti biyya fayyadu gochuun barbaachisaadha. Isa kanatti kapitaal maarkeetii jedhan ni fayyadaman. Isa keessatti dammaqanii qophii isaaf maluuf qopheessanii saayinsiidhaan, teekinooloojiidhaan, mallaqaan pilaatfoormiin irratti bitamee gurguru kana keessatti hubannoo horachuun leenjii fudhachuudhaan qopheessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee biyya kana keessatti inshuraansi kaampanii kapitaal maarkeetii isaanii jira. Ani ijoolleetti naannoo keenya godhaa jira. Kaampaniin kun biyya Ingilizii jira. Damee isaa biyya kanaa qaba. Leegalii damee wantoota godhan jira. Inshuraansii biyya Zaambiyaa, inshuraansii biyya Kooriyaa, kan biyyoota baay'ee inshuraansii kaampaniidha kan inni wantoota ta'u. Namoonni hojii garuu kuma dhibba hedduu hojjechaa jiran jiru. Asuma ta'an. Uumamichi pilaatfoormicha beeku jechuudha. Innaa waan akkasitti dafanii of qopheessanii dammaqanii
of qopheessuu baay'ee barbaachisaa jirudha. Isa kana boondi wanti jedhamu maalidha? Sheeriin kaampaniin tokko gaafa dhaabatu walitti buufnee ijaarra. Ishee walitti buufnee sheerii jechuudha. Gahee koo jechuudha. Afaan Oromoo gahee koo jechuudha sheeriin. Waraqaatti sii maxxanfamu sun gahee keeti. Gahee nama kan jedhu. Isaan sheeriin kanaaf sheerii gara keessa persentii kudhan qabaachuu dandeessa. Persentii 20 qabaachuu dandeessa. Isa keessa gurguruu dandeessa. Isa keessas immoo caalaa bitteetti dabaluu dandeessa. Sheera jechuun isa jechuudha. Sheeriin kan baankii jira, kan inshuraansii jira, kan dhaabbata qonnaa jira, kan industirii garaagaraa jira, kan riil isteetii jira, kan waa baay'ee jira jechuudha. Ishee sheerii jechuudha. Boondiin seera baay'ee kan inni ittiin qophaa'u sadarkaa mootummaa sadarkaa baankii biyyaalessaatti qophaa'a. Boondiin kun maal inni bittaadhuma qabeenya ta'eetu promisarii mootiidha. Waraqaa waa si abdachiisa jechuudha. Maal nama fakkeenyaa fi amma boondii biiliyoona tokko ta'u kan hidhaan guddicha laga bayan gurguraa jechuudha mootummaan. Maal jedhachirraa boondii yoo abbaa miliyoona tokko bitte yoo abbaa miliyoona lamaa bitte ji'a 3 keessatti mootummaadhaan biricha akkaawuntiitti galchitee bittee ji'a 3 keessatti bu'aan wajjin dhufuu qaba. Guyyaa saadifaayindii ammaawuntiin saadifaayindii waliigalteen kee beekamaadha jechaadha. Yoo kampanii sun nyaatames wabiidha jechuudha. Wabiidha boondiin wabii qaba mootummaarraa. Security wajjin tokko. Gartee security nootiidha. Baankii biyyaalessaa si kenna kan qaama mootummaa biyya seeraan geessuutu irraa kan itti fudhattu jechuudha. Kanaaf inni boondii kan isa baay'ee akkamitti ishuu ta'u bajeta mootummaatiin kabaree gochuudhaaf hojii misooma guddaa piroojeektii biyyaalessaa hedduu ittiin hojjechuudhaaf istaabilishiniitii gurguddaa sadarkaa biyyaalessaatti ittiin fiduu fi mallaqa namarraa fuutee bu'aa isaatii wajjin yeroo waadaa galtee keessatti deebiftaaf jechaadha. Isa akkasii baankoleen isin bituu akka nama dhuunfaatti bituu dandeessaa akka dhaabbataatti bituu dandeessaa jechaadha. Isa kana jechuudha amma isa tokko ilaala gabbaa jedhee namni hundumtuu dirqamaan akka inni boondii bitu godhamaa ture. Erga bitanii boodas namoonni mootummaan deebisuu biyya qabees ni jira. Kun boondii jechuudha security jechuudha. Security jechuun gaaraantiidha. Wabii jechuudha. Securityidha jechuudha. Isa bittaa yoo barbaadde gidduutti rakkattee gurgurtaa waa'ee promissory nootii mootummaan naannoo Oromiyaa kan miliyoona 100 si kenne miliyoona 100 si kenne miliyoona 120 si kenne jedhe ati gidduutti yoo rakkatte miliyoona 100 fuudheetti gurguruu dandeessa. Abbichee gatee miliyoona 100 qaba. Waan akkasii kan gabaan dhufaa jiru jechaadha. Kanaaf nootii namni si kenne fudhattee gurguruu dandeessa. Yookaan liqaa yookaan baankii irraa mallaqa qabdu tokko yeroo itti si kennitu jira deebisee. Isa yoo dadhabdee gurgurtee abbichee osoo hin eeggatee dhaqee fudhachuu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf yoo taayim diipooziitii goote bakka waggaa tokko guutuudhaaf miliyoona 5 baankii kaa'ee yoo jette baankiin sun persentii 12 seerruu danda'a. Waggaa itti fudhachuu dadhabdeeti maal goota gidduu kanatti persentii wayirraa kanas ta'e namni tokko immoo eegee fudha yoo jedhee sitti laatti fudhachuu danda'a. Sekiuritii ta'uu gaaraantiidha. Daldala akkasitti wanni kun daldaloon akkasii bu'aan isaanii baay'ee guddaa. Business transaction baay'ee geggeessuu danda'u. Guyyaadhaan jijjiirama gabaa wajjin fiduu gabaan kun akkasii jechuudha. Gabaa kana keessatti hirmaachuuf qopheessuun barbaachisaadha. Saayinsii isaatti qorachaa, teekinooloojii isaatti qorachaa, dhaabbilee isa kamtu kapitaal maarkeetiif dhiyaata. Baankii isa kamtu, inshuraansii isa kamtu, industirii isa kamtu kapitaal maarkeetiif dhiyaata. Kan jedhus immoo amantee beekumsa irra jira. Malee irratti dhuma kaampaniin dadhabaan tokko yoo dhufe yoo feelii godha ta'ee wanti si soomuu dandeessaa ta'ee fi sakkasii kan of eeggatanii tiraanzaaktii gochuun abshaalummaa barbaada. Teekinooloojii isaa beekuu barbaachisaa. Business forecast qabaachuu danda'u sirra jira. Kuni professionaalii taasisuu hojjetamu. Bidiqqattee si fuutee waa tokko irratti maqaatee irratti investii gootee haala yaalii turuu dandeessa. Namoonni kanas gorsa si qajeelchaan wanta na ta'an sochiin jira. Namoonni kanatti gorsa kennan, leenjii kennan nama I don't know agency gargaaranii kana keessa gashan hin jiraatu namni yaadamu amma namni waa'ee kanaan beekne tokko akka biyya kanaatti immoo waan haaraa ta'aa jiru tokko akkamittiin namni baay'ee rakkoon biyya kanaa dhaabbatis gorsa hin barbaadu, dhaabbatis leenjii hin barbaadu, namnis gorsa hin barbaadu, namnis leenjii hin barbaadu. Maaliif leenjii tola barbaada? Gorsa tola amma ni dhaabbata consulting firmii qaban
GTQ management system jedha. Baay'een dhaabbileen daldaltoota biyya kana keessa akkatti tolee yaadalaattu barbaadu. Akkatti nyaattu, akkatti uffattu, akkatti daa'ima guddiftu isa dhaga'uun barbaadan. Kanaaf ishee kana irratti kottuuti guyyaa akkasii nu bira ooliiti boordii keenyaaf gorsa kennisii jedha. Gorsa baasii baasanii, mallaqa baasanii, bajetatti ramadanii hojjettoota isaanii leenjii, hooggantoota isaanii leenjisuu barbaadan baay'een isaanii. Tola musurraa fudhatu. Wanti tolaan motora. Wanta tola jedhe tola waan akkatti kennu beekan. Yoo mallaqa baase immoo sakkamee kan kennuuf hin beekan jechuudha. Kan akkasiitu jira biyya kana keessa rakkoo akkasiitu jira. Namni hundumtuu yaadaa fi gatiin ta'e. Mallaqa gorsaa fi bakka hin kennu kan mallaqa kennu. Inni ofiisaatii ittiin daldaleetu jaara. Ati immoo yaada isaa jettee qorattee dubbisaa ooltee wanta ni jedhu ilaaltee gara inni itti deemu bartee dhuftee ture akka laattuuf barbaada. Amma miidiyaa keenya qabatee kan jiru baay'ee ulaa bishaanii Itoophiyaati. Ergaa muummichi ministeera Dr Abiy bahee haasa'ee gara paarlaamaas geessee achi immoo Somaalilaandii wajjiniin walii galtee erga godhanii immoo dubbichi baay'ee cimee jira jechuudha. Ulaan bishaanii kun hammam gargaara biyya keenya yoo qabaate yaadii amma Somaalilaandii wajjin godhamaa jiru kun gaarii ta'ee yaadda biyyoota 44 fakkaata addunyaarraa kan ulaa bishaanii hin qabne isaan keessaa 16 Afriikaadha. Warra 44 keessaa immoo saba guddaa qabatee ulaa bishaanii kan hin qabne Itoophiyaadha. Yeroo seeratti ulaa bishaanii qabaachaa turte tureera. Maal fakkaata kun dinagdeedha wajjiniin otuu qabaattee dinagdee biyyichaa waan gargaaru qaba. Abuuseetiin waggaa 30 wayii darbee kana keessatti abuuseetiin waan dhabde jira yaaddoon gara hundaatti yommuu maal fakkaata yoo qabdu jedhe. Ani baay'ee na gaddisiisu keessaa yeroo baay'ee ulaa galaanaa ka'u dhaabbilee siyaasaa garaa garaa wanti itti dhageessu baay'ee kan nama saalfachiisudha. Kun yeroo isaa miti Itoophiyaadhaaf, kun yeroo isaa miti Oromoodhaaf. Warra aktivistoota jedhan kana keessa kun yeroo isaa miti, kun wanta namiti amma. Ulaa galaanaa qabaachuun wanti yeroo isaa miti jedhamu hin jiru. Naagala wanta namoonni baay'isan sirni isaan deeggaran, sirni isaan gaafa tokko hoogganuu dhufe gaafa inni dhufe waa'ee ulaa galaanaa yoo haasa'an barbaadu. Haraa uummaticha uummatti taasisan deebi'u ture jechuudha. Priyaawuritiin inni Itoophiyaadhaaf maaltu priyaawuritiin Itoophiyaadhaaf? Bilisummaa saba tokkoof gosa tokkoo mirkaneessuun akka barbaachisu nyaachisuudhaaf, obaasuudhaaf, hiyyuma keessaa isa baasuudhaaf akka barbaachisu dursanii yaaduun baay'ee gaarii. Si duroomsuufan, si jijjiiruufan, mirga dhabuun kee, hiree kee fi keetiin murteeffachuu dadhabuun kee si hiyyoomse, dudduubatti si hambise, sabaa gadi si godhe, saabateef kan waa'ee sana haasa'aa jiru. Isaan immoo kan barbaachisu keessa dinagdee warraaqsi jijjiiramee hawaasummaa wanti wal ilaalan kun waan gargaaranii deeman miti. Itoophiyaan ulaa galaanaa hin barbaachisu yeroo kana kan jiru. I think maraataadha, waa'uun beeku, joonjaadha, kan karaa harkaa badiidha, uffisa waan haasa'uun beeku, yookaan immoo waan harkaa gatuudhaaf nama dagachiisuudhaaf anaan malee karaa koo malee yoo naasa'e malee guyyaa nuti jennatti malee kan jedhu yoo ta'e qofaadha. Ulaan galaanaa vertically ta'es horizontally biyya kanaaf barbaachisaa sarara ture tokko. Ulaa galaanaatuun barbaachisu ta'e biyyoonni Afrikaa dhufanii koloneeffatan maal godhu biyyoota lafa wal jijjiirsisuudhaan qaawwa isaaniitti access to sea argatan kan isaan gochaa turaniidha. Biyyoota baay'ee addunyaarraa yoo ilaalu ulaan galaanaa isaanii koriidarii irra imalanii galan duwwaadha. Lafa qonnaa lafa magaalaatti jiraatu baay'een qabu. Bara kana yoo miti baratti addunyaa iyyuu hin qabu keessatti ulaan galaanaa akka murteessaa ta'e. Daldalli guddaan imalli guddaan kan dinagdee kan gaggeeffamu xayyaaraan miti. Baaburaanis miti. Dooniidhaan. Dooniidhaanitu daldalli guddaan the bulk of export and the bulk of importing kan inni ta'u dooniidhaan. Maaliif expensiiviidha xayyaaraan. Sarara baaburaatiinis murtaa'aadha daldalli gaggeessuu dandeessu innis gatii isaa baay'ee jechuudha. Geejjiba konkolaataa tiraakkiidhaan salphaamti. Kanaaf dooniin lafa dheeraa biyya fagoo gabaa fagoo jiru akka taaksisii gootu si godhu. Waan barbaadde gaadhaan balkiidhaan akka argattu balkiidhaan akka argattu si godhu. Scale of economy isaa waan ati konkolaataa bishaan danda'u jechuudha.
ulaa galaanaa kana argachuun Itoophiyaadhaa hidhaa galaana Abbayyaatti kan isheen jette harka sadii afuritti fi kan fayyadudha. Waan daandii xayyaara Itoophiyaa kun harka lama sadii kan fayyadudha ulaan galaanaa. Ulaan galaanaa Itoophiyaaf maaf barbaachisa kan jedhu jedhee. Ulaan galaanaa Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun seera addunyaati. It's an international law. It's an international right. Maharati, that do you want to look at it? When Ethiopia is mandated to give access to the body of water. Kuni markasir adila dunya. Motu mangam tu mangkani. Kanafi charter article charter se ngi se jo barasa de fonto ko in black and white. Kan di jangaru karma sira ala miru ma kesa galte muktala ka ya galte chanji. Sira ka Mahmad Mutazati ka tarsimo tinojiru ka bijala mangitu international protocol is what we want to do. Kanafi akata sanatti rawat chumra officer go faidan officer to kon wali ni sira jere betses international lamafa it's an economic reason tinagdi biyya kana keessa jiru konkolaataan geejjibdee biyya kana fedhiin kan guutuun hin danda'amu. Biyyi kun biyya guddataa jiru biyya akka Itoophiyaa. Uummata bal'aa. Oomisha baay'ee isaa balkii barbaada. Uffatuma uummata kana uffachiisuun uummata miliyoonii 150 gahaa jiru kana uffachiisuun waggoota meeqa booda immoo waggoota 10 dhufan yookaan 15 dhufan booda immoo uummata population isaa gara miliyoona 200 ga'uu danda'u kana uffachiisuudhaaf nyaachisuudhaaf meeshaalee industirii barbaachisu hundumaa akka inni argatu gochuudhaaf iddoowwan maalti xayyaaraan maal jettee hin dandeessu. Baay'ee barbaachisa. Meeshaalee galtee qonnaa ta'an galtee industirii ta'an baay'eetu biyya kana dhufuu danda'u ture jira. Inni biyya kana gara industiriitti ceesisa jettee yaadde yoo ta'e oomisha industirii kana biyya kana keessa kan raabsamu galteen industiriif ta'u ga'umsaan akka dhufu oomisha industirii keetii gabaa alaala jiru akka inni dhaqee argatu gochuu danda'u jira. Irraa kana oomisha keessa jiru. Kanaaf baay'ina saba kanaa kan bitu gab transaction geggeessuuf baay'ee barbaachisaa. Akka biraan guddina dinagdee barbaadde yoo ta'e waa lamatu jira. Inni tokko yookaan oomisha biyya alaa galtu bakka buusuudha kan itti taasifamu hordoftu. Yookaan immoo oomishti gabaa addunyaaf dhiyeessuudha kan itti hordoftu. Yookaan immoo maqaa isaa kan itti hordoftu. Import substitution yookaan export orientation isa jennu yookaan immoo lamaan isaa walitti qabee deema. Importiin substitution godha jettee yaadda yoo ta'e galtee isaa addunyaa irraa dhufuu danda'u ture. Kanaaf waraqaa biyya alaatiin galchu, kophee biyya alaatiin galchu, sibiila kamiyyuu biyya alaatiin galchu, elektirooniksii kamiyyuu biyya alaatiin galchu, huccuu kamiyyuu biyya alaatiin galchu, biyyattan oomishee biyya kanatti oomishee bakka buusa jettee yaadda yoo ta'e galtee isaa kan dhufuu danda'u jira. Galtee kana hundumaa abaddan potential isaa qabaachuu dandeessu. Comparative advantage isaa qabaachuu dandeessu. Yoo qabaatte illee yoo oomishuu dandeesse illee comparative advantage kan jedhamu jira. Ofii keetii kan argachuu insatti iddoo biraatti fidutu caalaa qaba. Kan fiduuf immoo waan konkolaataan maaltu fiduuti. Dooniidhaa fi buufata galaanaa irratti dhufee daambiitii achi wanta ta'uu si barbaachisaa jira. Oomisha biyya alaatti gara industiriitti ceetan gara biyya alaatti ekspoortii godha jettee yoo yaadde eessatti ekspoortii gootu. Oomishi akka biyya keetii kun Chaayinaa dhaqu ture jira, Jipaan dhaqu ture jira, Kooriyaa kibbaa dhaqu ture jira, Hindii dhaqu ture jira, Awurooppaa dhaqu ture jira, Ameerikaa dhaqu ture jira. Eessarra baaftee geessite xayyaara geessitee hin dandeessu. Biyya guddaadhaa dinagdee saba kana gitu. Waggoota muraasa keessatti biyya galii giddu galeessaattan ol fida jettee yaadda yoo ta'e gara industiriitti ce'uun dirqama ta'a. Gara industiriitti ceenaan industiriin kee kun lafa dhaqu qabaachuu danda'u ture jira. Kun kan danda'amu yoo ulaa galaanaa qabaatte duwwaadha. Kan inni akka baasii ulaa galaanaa per product oomisha kee tokko tokkoon sitti ramadamu. Konteenerii meeqa sirraa imaachaa jirta jettee kan kaffalu akkasitti kan jabbuutiif kaffalaa jiru. Simple itemii dhuftu lakkaa'amtee meeqa dhufe jedhamtee isarratti shallagattee kan kaffalaa jiru. Minaan meeqatu dhufe jenneetu kan isarratti shallagattee kan kaffalaa jiru. Oomisha meetiriktoonii meeqan product kan biyya alaatti ergaa jira kan jedhu shallagamneeti kan jabbuutiidhaaf kaffalaa jiru. Kanaaf oomisha kee kan ga'aatti biyya alaatti ergoostee galtee barbaadu biyya alaatti galchuudhaaf ulaan galaanaa. Isarra yommuu darbe abbootiin qabeenyaa biyya alaatti gara biyya kee kan dhufan barbaadda.
foreign direct investment ka jiru China irraa kan warba biyyi kan inni guddatu investmentiidha. Keessumayyuu foreign direct investmentiidha kan biyyi guddatu kan biyyi jira. Gargaarsa mootummaanis miti hojii mootummaa hojjetu biyyi dinagdeen guddatu. Mootummaan imaammata baasaa taasii mootummaa. Kan kana fi hojii gochuu abbootii qabeenya biyya laa qaban kapitaala guddaa qaban jecha. China irraa dhufu, Kooriyaa irraa dhufu, Ameerikaa irraa dhufu, Awurooppaa irraa dhufu. Gaafa dhufan isaan maaltii oomisha kana sitti oomishe isaan baasii gurguratan asii jedhu. Karaarra gurguratan karaa rakasaan irra gurguratan qaban taanaan inni gara keessa qaban. Kan ulaa galaanaa qabaachuun baay'ee murteessaadha. Dinagdeedhaa fi ka jedhu akka biraan ulaa galaanaa qabaachuun kan barbaachisu security nageenya biyya keetiif. Agartee meeshaa waraanaa meeshaa nageenyatti biyya kee eegsiftu kamiyyuu gaafa galamu lakkaa'amee galama. Lakkaa'amee galama dhumaa miti. Biyyi tokko Jabuutiidhaan meeshaan akkasii akka Itoophiyaan gadi Jabuutiin achumatti deemti. Waaw! Rasaasa gashachuuf meeshaa waraanaa ittiin biyya kee eebba teknooloojii ittiin biyya kee eedduu galchachuudhaaf ulaa galaanaa qabaachuu. Nama eeyyamsiiftee. Ina biyya eeyyamsiiftee biyyi sun immoo exactly biyyi sun immoo biyya humna qaban dhageessee kan isheen si ayyamtu. Nageenya uummata guddaa hamma kana ta'u abbootii qabeenya biyya alaatii dhufanii biyya kanatti abbareetii godhan qabeenya isaanii nageenya isaanii kan ittiin eegsiftu ulaa galaanaa qabaachuu waan nuti filannoo dhiyeessu. Lammatoo waraana ga'aa ta'e kan ittiin biyya kana eegsiftu qabaachuu danda'u sirra jiru. Waraana guddaa kan ittiin eegsifachuuf kan ittiin qubachiisuu dandeessu ulaa galaanaa qabattee. Biyyoonni koo ulaa galaanaa qubachuu darbanii galaana keessa deemanii loluu hamma danda'anitti kan isaan dizaayinii godhachaa jiru kan isaan qabaatan. Nageenyuma biyya keeti. Biyyuma ollaa wajjin illee walitti bu'iinsa jiru eegsisuudhaaf military beesii qabaachuutu jira. Security beesii qabaachuutu jira. Isa kan itti seegaliti kan haasaa jiru. Rakkoo walxaxaa siyaasaa biyya keenya keessa jiru duwwaa ilaalle miti kun waan kun kan inni murtaa'u. Mootummaan murteessuu danda'u kana buraa'uu danda'a. Kun garuu nageenya biyyattiitiif barbaachisaadha. Kan hidhaa galaana Abbayyaa kana biyyoonni ollaa jiran nutti horrisaniif maaliif miti? Humna jabaa nu caalaa sababa qabaniif. Ulaa galaanarra humna ittiin nurraa waraansi naqatee yommuu isaanirraa nutti dhufatee ittiin nu qolachuus ittiin nu miidhus danda'an sababa caalaa qabaniidhaaf. Ulaa galaanarraa qabaachuu kan military security darbanii siyaasaati. Politically powerful ta'uu barbaade yoo ta'e naannoo sana keessatti humna ga'aa ta'e dinagdee ulaana galaanaatiin deeggarame jabaa qabaachuu danda'u sirra jira. Gaafati military baseidhaaf huge economic poolii kireetii gochuu gaafa dandeessu ejjennaa siyaasa biyya kana gara kam jireeti inni bahaas inni lixaas gara keetti kan fiigu. Murtoo kennuu biyya dandeessu ta'a. Biyya keetti kan hirkatu baay'ee ta'a jira qabasa. Dinagdeef kan sitti hirkatu, security kan sitti hirkatu, maaliif sitti hirkachuu miti si wajjin kan hariiruu yookaan si wajjin obboleessa ta'uu baay'eetu jira jechuudha. Ulaa galaanaa qabaachuu jecha political position kenne dhiibbaa uumuu danda'uudhaaf in the global political sphere keessatti murtoo waan sagalee mati qoolee qabaachuudhaaf ulaa galaanaa shoora salphaa hin to'atu. Sanumaa hidhata hawaasummaa uumuudhaaf ulaa galaanaa baay'ee barbaachisaadha. Amma fakkeenyaaf biyyuma Itoophiyaa kana fudhanne jireenya hawaasaa kaaba jiru Eertiraa wajjin walitti siqa. Hawaasummaa isaa jechuudha. Afaan tokko haasoo aadaan isaanii maaliyyoon isaanii fakkaataa jechuudha. Gosi isaaniis bilatiin isaaniis tokko. Lixa yoodhaan Sudaanii fi lixa uummanni lixa jiru aadaan isaas amantaan isaas maaloon isaas gosi isaas dhiigi isaas tokko. Kibba yoodhaan Keenyaadhaa wajjin akkasii. Baha yoodhaan Jabuutiif Somaaliyaa wajjin akkasii. Kanaaf biyya naannoo keenya jiran kan aadaa wal fakkaataa, amantaa wal fakkaataa, nyaata wal fakkaataa, amaleeffannaa wal fakkaataa, ilaalcha wal fakkaataa qabnu kanaa wajjin hidhata jabaa qabaachuu yoo barbaachise ulaa galaanaa kun shoora ni taphatu haasa'aadha. Waan karaa ulaa galaanaa kana badii galtu jara kana akka tajaajilu, jara kanaaf ga'umsaan akka dhiyeessu, jara kanarraa akka fuunu hidhata jabaa akka qabaannu illee godhaa jechuudha. Wabii isaanii akka ta'an, abdii isaanii, hirkoo isaanii akka ta'an illee kan shoora guddaa taphata jechuudha. Kanaaf waa'ee ulaa galaanaa gaafa ga'u akka yaalluutti wal ilaalamu isa jedhu. Baay'ee waan bal'aan ogaafte galatoomii gara dhumaatti fidaan jira waa'ee Oromoon dinagdee
kunoo kitaabonnati barreessites kanumaaf waan nu gargaarudha. Sababii akka sabaatti iyyuu wanti nu hafe jira baay'ee nu hafe yoo kan jalqabne yoo ta'a Oromoon maal godhu irra jira gara kanatti dhufuudhaaf yeroo mijataa eeguun nurra yeroo baay'ee yeroo mijataa eegne yeroo mijataa eeguun nurra immoo yeroo mijeessine keessatti hojjechuun nurra. Oromoo dinagdeedhaan ga'umsu yookaan immoo fair share isaa kan qabaatu jechuun baay'ee rakkoo walxaxaa keessa kan inni jiru. Rakkoo walxaxaan keessa galee kun immoo siyaasa isaa irraa madda. Sirnoota dhufan dhiibbaa isaan godhan hojimaata isaan diriirsan akkuma jirutti ta'e Oromoon dinagdee biyya kana keessa hin jiru. Dhiyootti kitaaba tokko maxxansine dhaabbata guddaa biyya kana wajjin chaaptarii dinagdee ilaallatu anaaf waa'ee lakkootu barreesse fixamee riiviyuu ta'e dhumeera amma gara mana maxxansaa dhaqanii sadarkaa mootummaatti illee kan pablishii ta'udha. It's going to be a big book. Now chaaptarii dinagdee ilaallatu barreesse. Oromoon dinagdee magaalaa kanaa keessa kompiliitii hin jiru. Hoteelaaf turizimii yoo fudhatte, manufacturing yoo fudhatte, real estate development yoo fudhatte, financial sector yoo fudhatte, import export yoo fudhatte, 3% caala keessa jiru. Dinagdee keessa hin jirtu taanaan aangoo siyaasaas, aangoo miilitariis, aangoo maaliis, aangoo sekiuritis qabachuu hin dandeessu. Economist na number one. Wanti mallaqa malee hojjetamu jiru, wanti mallaqa malee sossoomu jiru. Oromoon kana keessa hin jiru. Isa duwwaarrallee darbee public service keessa Oromoon jiru. Dhaabbata jira, Oromoon keessa jira jedhamu yoo baay'ate 30%. Kanaaf isa iyyuu dhaabbata takka nama sadii keessa qofaadha. There is 10%, 5%, 50% lafti ta'es gaarii akka jedhamu hin jiru public service. Public service bureaucracy keessa jiru jechuudha. Public service decision making keessa jiru jechuudha. Oromoon dinagdee keessa hin jiru. Oromoon dinagdee keessa jiruudhaaf hojii baay'ee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Gartee akka amma jiru kanatti dhiibbaa siyaasaa walirratti gaggeeffamaa deemu kanaan eessa ga'uu hin dandeessu. Daldaltu yoo daldalte ati gara kam ilaalchi siyaasa keetu ilaalama jalqaba. Qabeenya guddaa qaba. Jijjiirama guddaan Oromiyaa keessatti yookaan Finfinnee keessatti hojjete Itoophiyaa keessatti hojjete fidee mallaqatti fidde gumaachatti fidde kan kan ilaalamu. Inni jalqaba irratti ilaalamu siyaasaan gara kam tirkaatu ilaalamu. Akkaataa kanatti oomishuu ga'uu hin danda'u. Naannoo Amaaraatti baay'ee akkasumatti. Naannoo Tigraayittis akkasumatti. Kan keenya baay'ee isa baay'ee madaala. Kanaaf hojiin mana naannoo sanatti hojjetamu sirrachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee murteessaadha jechaadha. Agartee politically supported yoo ta'an, supported yoo ta'u dhiisi, politically attacked hin taatu ta'an, politically targeted yoo ta'an, at least akka tokko socho'ate hojjechuu dandeessa jechuudha. Abbootiin qabeenyaa baay'een harka isaanii maratanii dhiisanii galanii waan qaban nyaachaati jiru. Godinaalee baay'ee keessa dhiisanii galanii Finfinneetti galanii dhiisanii galanii marataa jiru jechuudha. Kanaaf wanti karaa sanatti hojjetamu baay'eetu jira. Agartee politically supported ta'uu inni jalqabaatti politically targeted Israel betul politika ada di support di tahu sudah jalan di Jawabu mal tu sudah jalan nanti imam mereka tu si dengki okay one uji kirat dal kirat konna kirat terjadi lagi tu tidak kau berarti akan si dengki berarti sedih kalau motor jalan ke jiru ini kan berang enlightening juga berapa semua amal lidam kotor jalan Oromoon waan dinagdee gaafa qabu akka wareeruu wayii waan ta'eef fakkaata malee isa iyyuu naannoo magaalaaf naannoo sirnaa warra jirantu akka wareeruu ta'e malee sabni bal'aaf sabni guddaan kun ammayyuu wareeruu hin dandeenye dammaquu miti. There is a public maal jedhama hirmaa qabu barbaachisaa kun maal hojjetu attamitti hojjetu yoo hojjechu isa hojjeta akkamitti qusachuu isa hojjeta akkamitti reinvestii gochuu akkamitti baasii galiisaa shallaquu gara weezi kireetiitti qabeenya horachuu gara duroomutti hawwuu dharra'uu danda'uudhaaf gara pablika wareessudha. Lafa isaa qotatee daldala isaa baay'ee galchee miindaa isaa gaarii argatee ijoollee isaa guddifannaan hawaasa barbaanne maasa
awareness, mass awakening, public awakening in Marwachis. Why didn't I do it? Oromon politically by awakening teacher. Oromon politically by enlightened teacher. Oromon curriculum. Kitabu Kadabar is a layer of something else. Or in Nigerian by Euro Summit who Ergama, where our charger come to Nigerian teacher. Guru Isuma Sant and Rakajani, something to call a del Nergam can suffer. Gratinum Kapso to colleague Gisu, Berry, Uchu Kita Saturday, Churafi, Melekas Verwacha, Galis Verwacha, the Gazette matches away, Moyuja American. Some may, I don't know, which is a big fetu from science. Kana public awakening guddaa barbaachisa. Dhaabbilee keessatti waajjira mootummaa keessatti qonna baadiyyaa keessatti dhaabbilee amantaa keessatti nu barbaachisa. Akka nama irraa dammaqu akka nama araajii wayii irraa galee akka nama machii wayii irraa galeettitu sabni kun dammaqee ka'utu isa barbaachisa. Maaliif durfamni irra baay'ee harka jaatama harka torbaatam dinagdee magaalaa kanaa kan qabate jiru saba tokkotti. Geejjiba keessatti, hoteelaaf tuurizimii keessatti, import exportii keessatti, real estate keessatti harka torbaatam harka jaatama harka gosa tokkotti kan inni jiru. We are left far behind. Gammadisa guddaa barbaachisa. Ifaatii guddaa barbaachisa. Xiiqii gaabbii gadhee keessa dandeechichuun barbaachisa. Isa kana dhaabbilee amantaa keessatti, dhaabbilee miti mootummaa keessatti, dhaabbilee hawaasummaa keessatti caasanii jiranii dammaqeessa uummata hojii guddaa hojjetu nu barbaachisa. Suma jira kan gaara. Qeeqan, lafa kan, saba kan, qilleensa kan. Rest hojjechuu barbaada. Rest skill building. Teknolojiin akka aadaa hojii akka inni gabbifatu maal akka inni godhu deeggarsa barbaachisa. Kanaaf hojii baay'ee hojii lafa dheeraa hojii fagoo barbaachisa. Saba kan gaabbii siyaasaa, yaaddoo siyaasaa, gadi qabummaa siyaasaa baay'ee sammuusaa kan gabroonfate keessaa illee baafnee gara dinagdeen akka inni olaantummaa illee yoo fudhachuu dadhabe feersheerisaa akka inni argatu gochuudha. Hojii baay'ee guddaa fuula gahee jira. Kunimmoo qaama tokkorra dhaabbata tokkorra kan eegduuti. Hayyoota irraa eegda, mootummaa irraa eegda, dhaabbilee amantaa irraa eegda, dhaabbilee hawaasummaa irraa eegda, dhaabbilee daldalaa irraa eegda. Harka wal qabatanii namni galii fakkaatanii hojjetu irraa eegda jecha. Abbootiin qabeenyaa biyya keenyaa yoo argatan akkaataa itti uummata gowwoomsanii itti fayyadaman malee uummata isaanii abdiifti gochuudhaaf miti. Alaas kan biyya keessaa akkaataa itti karaa qaxxaamuraan ofiisaatii iddoo tokko ga'u malee saba kana liiftii godhan jedhi nama yaadu hin agarra. Karoorma daldala isaanii keessa tarsiimoonni biizinasii isaanii keessatti hin agarra. Very shameful. Asirratti tarsiimoo dhaabbilee baay'ee argina gorsee argina. Nama meeqaa fincaarraa biddeenii, nama meeqaa antarpireerii godha, nama meeqaa hojiitti galcha, nama meeqaa akka inni xiiqiidhaan hojjetee na cina hiriira godhu haa jedhu keessatti agarra. Kan waan akkasii hojjetee fi duraan da'ummoo dhaabbilee dhuunfaatii fi dhaabbilee kallattii mansaa ilaallatu hojii guddaa kallattii filan ilaalla. Garumaatti amma gara Awurooppaa deemtee, Kanaadaa deemtee, Ingiliiz Ameerikaatti deebitee Oromoon diiyaaspooraa dinagdee dabalatu. Baay'ee nama gaddisiisa. Biyya Afrikaa kanaa almost 50% ol deemeera. Awurooppaadhaa biyyoota baay'een naqee si'a baay'ee irra deddeebi'ee kan si'a sagalfaa dhaqee jiru yoo tokkollee. Eeshiyaa kanas biyyoota murtaa'aa deemeera. Noorz Ameerikaas tokko argeera. Agartee sabni keenya kun reflektiivii masalatii kana keessa jiruutu machi jirus. Isuma achi jiru dhugumas jirus. Baay'ee si gaddisiisa. Dhuguma si jedha baay'ee si gaddisiisa. Asii walitti naafa. Asii wal sakaala. Asii aadaa walii wajjin hojjechuu hin qabu. Aadaa dafqanii fiiganii hojjechuu hin qabu ta'e achittis akkasuma. Oromoon diiyaaspooraa jiru garuu malee walii jiru.
amantaa wal hiru, loqodhaan wal hiru, sadarkaa jireenyaa wal hiru, ilaalcha siyaasaa wal hiru, hawaasummaan illee iddoo baay'ee jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Kun baay'ee nama saalfachiisa. Somaaleen iddoo tokko illee jiru. Somaalee warra kan keenyaa miti. Somaalee Moqodishoodhaaf Somaaliilaandii illee wajjin illee iddoo tokko isa jira. Sabaaf sablammii kan bulu yoo gidduu isaanii differensiin jiraatellee the biggest percentage is waliin achi gidduu jiru tokko baay'ee kan saalfachiise. Oromoo keessaa kan karaa qaxxaamuraadhaan hirkattummaa mata'ee jiraachuu barbaadu baay'eetu jira. Bakka waan mootummaan kennuuf argatee jennaan hawaasni jiraachuu barbaadu baay'eetu jira. Maafan biyya kana dha jettee yaaduu danda'u sirra jira. Maafan irbaata galaanaa ta'uu bineensa galaana keessa jiru irbaata tun hin ta'in ce'ee dhufee dana keenya jiru yaaduu danda'u sirra jira. Kanteenarii keessatti du'a jalaa milqee maafan dhufee dana keenya jiru yaaduu sirra jira. Biyya sadaffaa keessatti yeroo dheeraa dararamee kan biyya kana dhufeef maaliif kan jiru yaaduu danda'u sirra jira. Ammallee hirkataa akka ta'e ammallee subsistence mentality ka qabu baay'eetu jira. Jijjiiramuudhaaf sadarkaa guddaa dhaga'uudhaaf kan jiru jira. Waan mana qabaadhee jennaan maargee jiraan kan kalaataa bitadhee ijoollee guddifadhee nan kan jiru yaaduu danda'u kan akkasitti yaadutu jira. Irree jireessisaa. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Carraa achi biyya sana keessatti qabu adda baasee itti fayyadamuu dadhabee asii kondominiyeemii mootummaarraa argachuu, asii lafa kaanii 200 argachuu kan barbaadu, diiyaaspooraa addu jaala salphinni qaanii mataa buufachuu hin jiru. That is stupidity of the highest order jedhee fudhadha. Bareeda keessatti gamuu jaaluu dandeessa. Tokko taaksii achi dhufee asii gamuu 2-3 wal bulchina dhaaba, atachi teessee akkaataatti lafa kaara meetirii 200 fudhatanii gurguratanii sichi deebi'anii yaadda. Oromoodhaaf qaaniin akka keetiin jiru jechaadha. Carraa achi qabdu ija kee baddee yoo laalte still Awurooppaa keessatti still North America keessatti Asia keessatti is untapped. Still you can make it. Bar anatu asii dhaqee leenjii kennaa fi kaleessa dhaqee kana gartaniitu eessa jirraa siin jedhu. Maal akka hojjechaa oolu sun beeku. Maal akka naasaa oolu sun beeku. Yeroo darbumaan akka mari'atus information akkamii kan walii ishee godhu sun beeku. Societiin bira quick information godhafanii walii ishee godhu. Kanaaf opportunity achi qabanitti fayyadamuu irratti dadhabbii achi jiru baay'ee akka biraa kan na gaddisiisu. Biyya sana keessatti entrepreneurii ta'uudhaa fi namni aspiration qabu muraasa. Maaliif jettare? Entrepreneurii militaan amma ashkarii garatii namaa ta'uu dandeenya. Cabbii namarraa mana namarraa dhiibuu dandeenya. Mirga namaa mana namaa baruudhaa haamuu dandeenya bara kee guutuu. Okay, haamuu dandeessa waggaa 2, haamuu dandeessa waggaa 3, cabbii dhiibuu dandeessa waggaa 4, waggaa 5. Waggaa 20 guutuu gadi cabbii dhiibdati. Waggaa 20 guutuu akkamitti marga haamaa mana qulqulleessaa namaa ergamaa konkolaataa namaaf akka itti jiraatan. What does it mean? Inni si oofsisatu waaqa gadi deemuu lafa ol biqee. You hold the same rights. The same education, the same opportunity. Maata si erga tu argachuu dandeessu. Akkamittan biyya kana keessatti faranjii kana ulee hojjedhee dafqee fiigee abbaa qabeenyaa abbaa biyyaa kana jettee dandeessu. Biyyichi kan hundumaa baay'ee. Kanadaan kan namni bitaa miti. It's sport for all of us. Yes. We all are migrants after all. Biyya kooti qeeqootti namni godaanis hin jiru. Jiraachuun abachin hin danda'u. Kanaafis mirga wal qixasii kan qaban seera biyya sana. Kana keessatti xiiqiin guutamtee attamittan qabeenya hora, attamittan teekinooloojii isa kana attamittan fuudhee saba kootiif, isa kana attamittan fuudhee biyya kootiif isa jettee yaaddu yoo ta'e ati maali? Ani baay'ee kan na gaddisiisu biyya akkas guddatee badhaadhe keessaa dhufeetu qote bulaadhaan dorgomase. Isa buna bitee gurguru wajjin dorgomee buna bitee gurguru barbaada. Sabuna hojjetaa abbootii qabeenyaa keenya maashinii bunaa dhaabanii bukkeetti dhufee maashinii bunaa dhaabee wajjin dorgomuu barbaada. There is no insanity. Kan kana caalu. Ati bakka harka qabdu eegamu. Value chain tokko immoo
itti dabaltee fi sona tokkotti dabaltee isa kaafutee isa kuliiftii goote jennaan isaa dorgomuu dhufte. Ayin stupidity nama jaala. Attamittan teekinooloojii jabaa tokko. Attamittan hidhata qabaa jabaa tokko. Attamittan fuulduratti tarkaanfachuu jabaa tokko saba kootii fuudhee gara jettee yaaduu danda'u sirra jiru. Diyaaspooraan keenya gara yaadu. Isuma dhugumaan sattan diyaaspooraan keenya harkichaa harki tokko akka saddeettan harka gara faaniiti. Warra kreditii dubbaadhaan jiraatan baay'eesaa. Maal jira? So what I mean is waa baay'ee taajjabdaa waa baay'ee gaddina. Isuma asiitas jira. Keessumatti immoo wal hiruu wal irratti ka'u wal iddoo meeqatti wal shanshanuu diiyaaspooraa keessa jiru gaafa garatu nuti bara Oromiyaa keessa kan jiru Niinlaandii keessa kan jiraatu tokkummaa qabna. Wal jaalala wal irratti humnaa. Bara gaafa waa'ee master pilaanii jedhan sun gaafa asii ka'ee mandiidhaan wal jechuudha ka'anii. Kana booda achas deebi'eetu awwaajaa'itti deebi'e awwaajaa'itti shaashamanii gale. Tokkummaa nuti qabnu walirratti birmachuu nuti qabnu kan keenya baay'ifaan isa bara isa biyya qaroome biyya guddate biyya namni saayinsii teekinooloojiin yaadu jiru baay'ee caalii keenyatu. Baay'ee isaa torka dhufu waan fiizikaa gaaranii deemu. Kanaaf wanti diiyaaspooraa keessatti arginu baay'ee nama gaddisiisa garuu immoo mootii kan keessa jiru. Garuu walitti xiqqeedhaan keessa jiru. Garuu arrabi namaa kan isaan daangessine maqaballeessiin kamiyyuu isaan dura kan hin dhaabbanne ciniinna tolu akkasumas baay'eetu keessa jiru. Isaanii moodeelii godhachuun isaanii namni rukutu isaanii ati jabaan nu dura bu'in muusituu qabuuna waliin jechuun isa sana maqaballeessuun jedhu. Kanaaf warra diinaa turanis jechuudha. Waan egaa baay'ee guddaan nu dabarsite asuma irratti hin xumura wanti dhuma irratti jechuu yoo jiraate. Carraan latteef guddaa galatoomuu jechuu barbaada. Jaarraan itti adeemaa jiru kun Oromoodhaaf jaarraa qabsoo dinagdeeti. Jaarraa akka sabaatti hiyyuma keessa bahuudhaaf imallu. Jaarraa itti biyya alaaf biyya keessa warra jiru harka wal qabatee wal ta'ee wal amanee wal utubee hojjetee dinagdeenis siyaasaanis hawaasummaanis bakka nu malu biyya kana keessatti qabachuu nuuf malu. Kanaaf namni hundumtuu miira xiiqee fi miira hin affaatiin hojjechuu danda'u ture jira. Saayinsiin dinagdee kana tokko jira. Carraan keessi harka jira jedha. Carraan keessi harka malee harka waaqaan jiru. Boriin kee harka waaqaatu hin ta'in harka kee jira. Egereen kee harka kee malee harka waaqaan jiru. Isa harka kee jiru immoo hojjettee ittiin galma ga'uun si harka jira jechaa. Kana maaliif hin jedhamu? Waaqayyo jedha kitaabni Quraannis kitaabni qulqulluun isin uumee gannata keessa kaa'e. This is the model, the rest is up to you to work it out. Si harka jiru malee harka jiru. Sitti kenne. It's up to you. Barbaade galma keessa yoo jibbite immoo kennee dhiqa. Wanti carraan fidee namaa kennu tokko hin jiru. Wanti waaqni fidee namaa kennu tokko hin jiru. Isa kana baree harka nama qabuuf miila nama qabuuf hojjete jijjiirama fiduuf sabni keenya biyya keessaaf biyya alaa dammaqee fi guddadoo tura jira akka jedhu nasiin nama barbaada galatoomaa. Galatoomii Dr Guutuu yeroo nuuf qabaattee fi dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya waan guddaa sirraa baranii barreessanii abdii godha. Kitaabi kee inni lammataa yeroo inni gadhiifamus deebinee isarratti walii wajjin haasofna yoo waaqayyolee. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Kaffee Showuu Dr Guutuu Bookaa Duukaa yeroo dinqisiisaa akkasii qabaattanii abdiin godha. Kitaabota isaa waliin arganne kitaabota isaa kanaan dura turettis isa amma dhufaa yerootti itti fayyadamaa. YouTube isaa dhaqaatii barnoota kana fakkaatan irraa argadhaan isiniin jedha. Namoonni ammaatti Kaffee Showuu subscribing goone maatii kan nuun taane yoo jiraattan immoo maatii ta'a subscribe godhuudhaan isiniin jedha. Warri ergaa kana barnoota kana jaallattanii hiriyoota keessan maatii keessan bira akka inni ga'uuf sheerii godha. Yoo nu jaallattan immoo laayikii godhaa isiniin jenna. Wanti nuyi fooyyessinu akkasumas immoo haasaa keenya irraa waan jaallattan yoo qabaattanii komentii nu barreessaa. Keessumaa nu yeroo itti aanutti isiniif hin dhufnu kan barbaadan yoo jiraate komentii irratti isas nu barreessaa. Torban gaarii torban eebbifamaa qabaadhaa isiniin jenna. Asuma irratti kanarraa kana guduunfe.